Dannu fixani malo malo malo. Jabbilo tako. Ya jabbilo ta oda jala. Kan nama nyaatu nu keessa jiran. Attifa please. Ilmoon mana maa keessa baani miti jarra akkasii kun. Maa inni gara jabeenya addii kana. Warri ilmaan milishaa jettanii nama rabsaa jirtaniif kabaja jirma kana feetanii waa milishaan abbaa keessanii erboonii tuffattanii biyyee gujjira. Hay akkamitti milishaa akkana maqaa rabsitan waan biraa yoo dhabne. WhatsApp YouTube salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii wara. Har'as deebinee walitti dhufnee jirra. Har'as viidiyoo babbeekamoo fi viidiyoo jaallatamoodhaan walitti deebinee jirra. Chaanaaliin kun garuu baay'ee deemaa jiru. Isinis rakkina qabdu anis rakkina qaba. Anda fedha feen gadhiisu isin garuu laayikii godhaan jirtan. Isin yoo na duukaa jiraattan malee ani isiniin malee bareedu. Yoo isin hin jiraanne hawwaa tokko bakka hawwaa tokko utuun hin jiraanne wayya. ይኸው 10 ወር ሙሉ አንድ ቀን ረፍት የለኝም እያመመኝ ሕክምና መሄድ አልቻልኩም። ሶ ቻናሊ ከነ ሰብስክራይብ ጎኔ አልተቆም የሜ ላይክ ጎነ ቶኮ ለማ ሰዲ ኦ ማይ ጋድ Okay. Warreen musliimota taataniif ergaan tokko bee jira. Ergaan kun maayini ergasii Raamadaana keessa Makkaa ilaallaa, Madiinaa ilaallaa, amma garuu wanti sun hafeera jedhamaa jira. Sababni inni hafeefis Makkaa keessatti jarri dhaabbatanii salaatan akka barbaadanitti akka fedhii jaraatti jechuun akka jaraan mijatutti akka salaatanuudhaaf miidiyaan kun akka irraa dhaabbatu barbaadamee jira. Miidiyaan kun irraa dhaabbateera. Lamuu jarri hin qarratsamanu jechuudha gizii salaatan keessatti. So meemee ilaalla wanti kun dhugaadha moo soba kan jedhamu meemee ilaallaa meemee oduu kanammoo jara kanarraa dhaggeeffanna. ረመዳን ምንም አይነት የተራዊ ሰላት በቀጥታ ስርጭት እንዳይተላለፍ ሳውዲ አረቢያ ከለከለች። ሳውዲ አረቢያ አዲስ ባወጣችው ህግ በዘንድሮ ረመዳን ምንም አይነት የተራዊ ሰላት በቀጥታ ስርጭት እንዳይተላለፍ ከልክላለች። ሳውዲ አረቢያ ይህንን ያደረገችው የእምነት ቦታዎችን ነፃነት ለማክበር እንደሆነና ምዕመናን ምንም ሳይቸገሩ ኢባዳቸውን እንዲተገብሩ እንደሆነም ገልጻለች። ታዲያ በዘንድሮ ረመዳን ከሳውዲ አረቢያ ከመካም ሆነ ከሌሎች መስጂዶች በቀጥታ ስርጭት የተራዊ ሰላት እንደማይተላለፍም ተነግሯል። ካሜራ የሮ ጅራት የነሞኒ ቢጩ ሲንጨነቀሙ ነቲ ፈካታ ሰበብኒ ኒሳስ ካሜራ እንዲቀጠዱ ፈነረቡ አጅቹዳን ባየ ጭንቀሙ ነቲ ፈካታ ግዲዳን ዳበቱ ዋነከሲ ያከሲ ዝራ ነቲ ፈካታ ወንቲኩን ሶ ዋንከና ፋፉኒ ደንዳ ጀደማ ዝራ አለነሜሜ ሀፉፍ ዲሱ ሳሙ ወጅላል يا إلمان ورمور بيتنو من إذن كبين برموتنا أمدي مصطفى زين شير قدا برنا جيسا يا أمدي غي إن منين كراغ بوزن تيدي كسينا كارت تيز بلوسن هم بيتو كنا كرام باتي تربن كي ورشين جنوكو بان كبو برانا تنسي باتن كا أمدي ربيتو مسدادو نكوت المونين كراغ بوزن تيدي يا أمدي ربي جينا كوتو አይኔ ትራሲ ኦፍ ከሰ ዲሚቲ ኦኪን ኳሲያ ፉፋወይቲ መለኩን ነጥን ፈካቱ በሚበረቻ ቪዲዮ ቻላላ ዱጋራ ጋሩ ዱጋቴ ኮሜንት ረትናቲምቱ ማልት ነማ ጃላት ወስጊ ማልት ማመዶ ጃላት ወስጊ ቆይ ደምኒ ጉርጉዳ ከሲስ ማል ጎዳ ጀዴቲ ዋንካና ጃላ ቢየቴ ጃላ ቢያባት ገና አርጋ ማመዶ ማጫታ መታ መቀሳኔ ፈራ ማጫታ መታ መቀሳ ነመሲ ኤመሩን ቀብ ማጫታ መታ ማጫታ ገና አርጋ ማመዶ አርጋ ጃላላጂ ጭርታ ገና መታ መቀሳኔ ፈራ ጭርታ ገና ማመዶ ፉሊ ከዲሲ ቢቲ ቆይ አርጋ ማመዶ አርጋ ጃላላ ጃርሰኺ ከዱ የሰን ብዬን ሰጥ ያውፋቱ ቀብሪን ሳቦ ቤቱ ካጅሩሞ ቆንጥሮኖ ልንጀይ ቆንጥሮን እንከይኝ ይሬኝ ያበቱ ጠላን ሳጅብት ጠላ ወጀከት ጅራት haadha guje ansinin jedheera gisee namni asii ba'u biyya kana keessaa ba'u maramaramuun hafeera natti fakkaata malee kun nagaadhaaf miti fammasuudhaaf qoy akkasitis fammastanii ko jechuun intiniin kabajan argattan beektu akkanaatti fammastanii ummata biratti bichuusi kabajaan keessan gadi bu'a so bituu waan dandeessanu taalantii qabdan utuu baramtanii baay'ee barbaachisaadhaan jedhaani akka yaada kootiitti. Ashama nagaa waltani warri TikTok kiyya laaltanii natti gammaddanisi fayyaa taa'e bifamaa warri immoo laaltanii jaartii bunan bitattu
jaartii waan akkanaan guratti jettanii sabaayitanii hundis ana jaartii tanaan geechan umurii kiyyatti daaddeen deemta faayiduu fi hayduudha kan na yakke waan ta'eef warri waan gaarii naa dubbattanis galatoomaa waan gaariirra oola warri immoo waan ajaanaa dubbattaniifis galabbatamuu sin dandeechanii of galabbatuu sin dandeechan. Nagayinaa sin jara waan gaarii jedhu malee jara waan ajaadhan jedhu nagayinaa namni haasa'u niisu sin isin hin dhagayinaa amma calluma jedhaa hojjedhaa sin isin immoo maatii keessan jala salkii dhoksaa dhugaa rabbichaa waan hin taane hojjetu dhiqqata dhoksaa jala. Ayyar xeenaatti ibiddi balaan ibiddaa kee ture. Balaa ibiddaa kana manoota baay'eetu gubate. Ayyar xeenaa qofa keessatti miti kuni gara booleettis jira jedhamaa jira. Ameerikaa keessatti akka dheengadda ka'een balaa akkasiitu ka'e jedhamaa jira. Balaa kana rabbiin nurraa dhaabu jenna. Nu dandeenye hin dhaabnu dhugaa rabbicha. Jarri Ameerikaa illee bicuusi humna qabu. Bicuusi. Jarris akka sanaa rukutamaniiru. Balaan rabbii dhufnaan humna keessan ilaalu. Rabbumatti isinirraa dhaabaa. Anyways rabbi nurraa eegu jenna. Annaa chaanaaliin keenya kun sargii baay'ee jaallata miti. Sargii baay'ee jaallata namoota baay'ee fuusifneerra namoota baay'ees duukaa wacineerra meemee jara kanas duukaa iyyena meemee. ሙሽሪት እንኳን ደስ አለሽ ሙሽሪት እንኳን ደስ አለሽ አላህ በዚሁ ያበቃሽ ሙሽሪት እንኳን ደስ አለሽ ሙሽሪት እንኳን ደስ አለሽ አላህ በዚሁ ያበቃሽ አታስቸግሪው ትታኛለሽ ለዘላለሙ እንዳይቆጭሽ መፍትሄ አድርጊ ለችግርሽ ባልሽ አክብሪው እንዲወድሽ የሚያስቢ ለኢማንሽ ምስጋና አድርሺ ለፈጣሪሽ الله الذي يبكاش مشري تنكون دسالش تكو لما ثاني فودا جرو ما هني مال تجرا مو جالا ليسا جالا فودينا نكس مراتا جرو namni jaalatamoo kabajamoo jedhamaa jirta taanaan gannazamaa jirta awwaalamuudhaaf. Balaa mootarii har'aati tu tiraafikii hirkaanaan baqadha jedhee bahu akka kanaatti kufee jira mucaan kun. Rabbi lubbuu jaraa hambisu yoo hafani boor waliin haasofna. Meemee guyyaa guutuu viidiyoon akka kolfisiisaa oole meemiin halalaa. Wayyo. Yaaddaniitu garuu sin qabriirra jiraatanii viidiyoo nama kolfisiisu tiktookii ilaala bukkee keessan nama jirutti gwaaddanyaa keessanitti gisee agarsiistan akka inni kolfuudhaaf. Wayyoo. Mombaadhi naangaa. Waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa guyyaa irraa kana xalayaa muudamaa ba'e qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo duraanii fi gitawwan hojii adda addaa irratti sadarkaa adda addaatiin muudamni mirkanaa'ee mallattoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin ba'e ni mirkaneessa. Kunis immoo qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo duraanii bakkeewwan gita adda addaatti akka muudamanii hojjetan kan mirkaneessuudha. Bu'uuruma kanaan Jaal yaada Nagaasaa yookaan immoo jaal sanyiin jechuudha sadarkaa hoogganaa biirootti gorsaan nageenya pirezidaantii ta'uudhaan akka hojjetanii fi guraandhala tokkorraa eegalanii gita hojiitti kenname kanarratti sinaan akka ba'aan obbo Shimallis Abdiisaa mallattoodhaan mirkaneessuun muudama kana raawwatanii kan isaan jirani. Inni lammataa immoo jaal Oromiyaa yookaan immoo obbo Oromiyaa Rabbumaa Tasammaatiif kan jedhu xalayaan waajjira pirezidaantii irraa ba'ee sadarkaa itti aanaa hoogganaa biiroo abbaa alangaa Oromiyaatti dirqama isaanii akka ba'anii fi hojiin muudamaa yookaan immoo aangoo muudamaa kennameefii jira. Inni sadaffaan jaal Toleeraa Raggaasaa yookaan immoo jaal Shurrubbee jedhamuun kan beekamudha. Innis immoo sadarkaa hoogganaa biirootti biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaatti muudamaniiti kan isaan jiran jechuudha. Guyyaa har'aa kana muudamni kun haa dhaga'amu malee xalayaan kun garuu gaafa guraandhala tokko 2017 irraa eegalee hojiitti galanii akka isaan jiran kan mirkaneessa. Muudama kana akkamitti ilaaltanis? Muudamichi baay'ee bareedaadha. Koomantii irratti na barreessa. Mucaa kana kan daldaltoonni mana siin hojjettu keessaa baasanii yeroo ofitti fudhatanii waan jarri godhanii beeku hinduutee jirtii si ammallee hin beekamne wanti godhamaa jiru dhugaa rabbi waan baay'ee kan mucaan kun haadhaaf abbaan immoo akkasitti bu'anii gaafataa jiru. Mistirri jaraa immoo qabamee jira. Mistira jaraas bareechaa dhaggeeffadha. Tokkodha dhaggeeffadha. Waa'ee obboleettii teenyaa kana. Micoota kana kan galaafate hiriyyaa isheedha.
akkamittiin naan jaa intala warqituu jedhamtu riyyaashii kan mana maadaamitii baaste intalli tun gaafuma mana maadaamitii baate san duute mana maadaamitii kan baase warqituu fi dallaala fi mijoo kana kan walitti fide warqituudha warqituu mana dallaalaa san ijaazaa jirti mana isaa jirti dhaggeeffadha kan maatittis dawwalee intalli keessan duute jettee himte warqituudha riyyaashii kaleessa maaliin duute akkamitti duute jennee gaafannaa konkolaataan fanaddee nuun jette konkolaataan isaan fanaddee jankinoo kanaadha konkolaataan fanaddoo miti mastaawotiin isaatu hin cabne aynaa itoo libbii fardaan laalaa kana sirritti taajjabadhaa sirritti eshi konkolaataadhaan erga fanaddee duute reeffii eessa jira jennaan hin beekuu jette lakkoosa nuu kenni ati akkamitti dhageesse jennaan shifeerii natti himee jette lakkoosa shifeertichaa nuu kennaan baangaalii nuu kennite biyya kamitti makiinaan fanaddee makiinaa walitti bu'ee shifeerin sun bahee bilbila kaasee namatti haasaabanii adamu Itoophiyaa miti barka jiru maaliif ol borjaajesina maaliif sobna maaliif lubbuu dhalee ilma namaatti taphanna Itoophiyaa miti barka jiru biyya kamittuu iyyuu makiinaa walitti bu'ee bakka sanitti atamtaman kan qaqqabu poolisiidha. Poolisiin immoo shifeertichi sun lubbuun hoo jiraate gara mana seeraa deemaa shifeertichi sun lubbuu dhalee ilma namaa balleessee akkamitti shifeerri sun zim jedheetuma ba'ee keessa deema maaliif sobna maaliif ol sobsiisna eeshi shifeertichi isaan nuu kennan dubbisnaan baangaaliidha hin beeku jedhe baangaalichi dallaalticha lakkoosa nuu kennan lakkoosa dallaaltichaa kennuu didde lookishii namaa dallaaltichaa kennan hin kennu jettee didde eeshi akkamittiin beekna eessa jennee deemna jennaan lookishii kana kennu hoodhaa asitti kuftee duute jedhan jettee lookishii badoo maasaa badoo nuu kennite jechuudha bakka reeffi jiru nuu kenni hin beeku hin kennu hin qabu lakkoosa dallaaltichaa nuu kenni hin beeku hin qabu lubbuun intala tanaa kan balleesse hiriyyaa ishii warqituu jedhamtuudha hiriyyaa badduun akkanatti nama nyaatti jiru hiriyyaa badduun micoo tana qaraxxafee kan nyaate intala Oromoo hiriyyaa ishii intala biyya ishii intala warqituu jedhamtu alattuu jalduu kan qaraxxafee lubbuu micoo tanaa nyaate reeffa micoo tanaatti illee kan taphachaa jiru ishii akka reeffi intala tanaatti illee argame kan taasiste intala warqituu jedhamtu san jaalattanis jibbitanis agamma irratti reeffi micoo tanaa argamne torban guuttee erga duute eessa akka jirtu hin beeknu jechuudha maal godhanii akka isaan ajjeesan hin beeku jechuudha makiinaan isaan dho'ee jiran kinoo kana argaa kinoo makiinaan isaan dho'ee jiran kinoo kana lakki maal walitti taphanna maaf walitti taphanna maal dhala namaattis taphanna lubbuu baannee maal lubbuutti taphanna maaloo nama marartuu corqaantu noo karaatti haftu nan nyaadha jettee biyyaa baatee bar haadha fabbaashii dhiistee kan baatee bar nan nyaadha bar sareen gandaana nyaattettee biyyaan baane akkanatti lubbuu ijoollee teenyaa taphachaa jiran jechuudha waluma keenya walirratti taphachaa jirra waluma keenya garaa walitti jabaanne akkuma dhageessan egaa jarrummaa keenyaatu walitti deebi'ee wal nyaataa jira birriidhaa jedhamee lubbuun namaa akkasitti badaa jira birrii tokko lama argattu akka waan ofii keetii jireenya dheeraa jiraattu wayii akkasii godhaa jira namni qoy akkasitti akkam akkas garaatti walitti jabaachuu jalqabe qoy እሺ ፎቶዳን ሀፓስ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا دادا بوستران الشي والله إكرامي يكونوا ندنو بكيك جرابر نمتو كسيكا تنجرو حبيبتي وانت قونو دامني مالي نصروني سناسموني ساميدانو ديكينجا يوغروبي داني ويا لما ندركوان سلكي حبيبان بربادا تريان Koko, ingal tahun tu nasi dua tahun. እየፈለግን ነበር እያለች ነበር እኛ ረሳነች እየፈለግን አይዞሽ አልጣልሽም እያለቻት ነው ነግርሻለሁ ችግር የለም እነሱ ያውሩና አንቺ ትተረጉሚልናለሽ አዎ ያንቺን ስልክ በጣም የፈለግኩ ነበር ያቦ والله لازم سميران الجهرات منو ما تاقم ልጅቷ በጣም ህፃን ናት ገና 18 19 አመቷ ነው ከዛ እንትን የሆነ ጓደኛ ደወለችልኝና እንትን እክራሜ እንትን ማዳማ አስፈራራችና በብላ ራሷን እንትን አረገች ምናምን ጭንቀት ተይዛ ወደ ቢሮ ተመልሳለች ምናምን አለችኝ ዘመዷ ማለት ነው ሙናጃ የምትባል አለች ለኔ ጓደኛ ናት እሷ ከዛ እንዴት አልኳትና ከዛ በቃ እንዴት እንደሆነ ያላቀም በብላ ነው ያስፈራራችኝ ምናምን እያለች ነበረ
አለች። ግን ልጆቹ ስነግሩኝ እሷ አላስፈራራችም። እሷ እንደ ጭንቀት ነው የተያዘችው። በቃ ከዛ ልጆቹን ልትገል ምናምን ስትል ራሱ በጣም ፈራችና መዳማ ወደ ቢሮ ወሰደቻት። እሺ ከቢሮ ውስጥ እንዴት ነው? ማን ነው ከፎቅ ላይ የወረወራት? ከቢሮ ደግሞ ስትወስድ ማለት ነው እሷ ቀስ ብላ እየወረደች ነበረ። እየወረደች ያለ በካሜራ ተቀርጸዋል። እሺ ከዛ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ከስድስተኛ ፎቅ ላይ ወጣ። ሶስተኛ ፎቅ ላይ ደርሳ ቁጭ ብላ እግሯን እንትን እያደረገች ነበረ። ከዛ ኢክራም ተነሺ ምናምን እያሉ ልጆቹ ሲጮሁ ከዛ ራሷን ለቀቀች ከሶስተኛ ፎቅ ላይ ማለት ነው። ራሷን ለቃ ነው? አዎ። ከዛ በኋላ ነስሩ ወላሂ ላዝም ነስሩ ናዝሙ በጣም እየተጨነቁ ነበረ። እነሱ ብቻ ነው መግባት የሚችሉት ማለት ነው። እኔ አልችልም፣ በራ ነው የምሰራው፣ ሄዳለሁ ምናምን ስል ራሱ አንቺ ከሄድሽ ትያዣለሽ ምናምን አሉኝ። ለዛ ነው እኔ ሚያለርኩላት እንጂ መሄድ አስቤ ነበረ። ዋናው መትረፏ ነው። አየሽ የሰው ልጅ በተጻፈለት ቀን ነው የሚሞተው እንጂ ከሶስተኛ ፎቅ መውደቅ ቀልድ አይደለም። ግን ወላሂ ላዝም አቢባ ወላሂ ላዝም ሁላችንም የተጨነቅን ነበረ። አይሞትም። የሰው ልጅ በተጻፈለት ቀን ነው የሚሞተው እና እንኳን እሷ በህይወት ኖረች፣ እንኳን እሷ ተረፈች፣ እንኳን ደግሞ ተገናኛችሁ። ይሄ ሁሉ ግን ለዚህ ሁሉ ነገር ለእናንተ መገናኘት ምክንያት እኔ ሳልሆን ሀዩ የእናቷ ናፋቂ ናት። እሷ በአጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያት ሆስፒታል ሄዳ እንደዚህ ስታለቅስ ስታያት አማርኛ አትችልም፣ ኦሮምኛ ነው የምትችለው። ጓደኛዋ ጋር ደውላ ኦሮምኛ የምትችል ጓደኛዋ ጋር ደውላ ነው ምንድነው የምትለው ብላ ጠይቃ ችግሯን ከሰማቻት በኋላ እዚህ መፍትሄ አታጣም እዚህ ቤት ብላ ይዛት የመጣችው እና ዋና ሀዩን በጣም በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። እኔ እናት ተባረኪ። እሺ እናቴ ወላሂ ላዝም በጣም ነው የማመሰግንሽ ሀውዬ፣ አንቺንም ሀዩ አንቺንም በጣም እንጃ ወላሂ። ኢክራም እስቲ አውሪያት አሁን እንዴት ነው በያ እግሯን ሰርጀሪ ተደረገው ጠይቂያት። ኢክራሜ እኮ ወረቀት ተፊጣይሩ ጀደኒ በር ወረቀት ሲዱ መታራሽ አለ ኮንገል ተከላስ ደረቀኝስ ቢያ ሁንድኑ ዳጋኒ በዳረበሽ ማጅሩ ወላሂ ላዝም ለምን ሁንድኑ ወከነማት እንጅሩ ኢክራሜ እኮ ቆይ እሷ እየነገረቻት ያለችው እኔ ልተርጉምልሽ። ለምን እሷ መጀመሪያ ከገባች ሰዓት ጀምሮ ያለችውን ተርጉሚለት። አዎ መጀመሪያ ያለችው እኛ አልጣልንሽም፣ በጣም ነው የምንወድሽ፣ በጣም ነው የፈራ ነው፣ አይዞሽ ምናምን ያለቻት ምንም ነገር። አሁንም ደግሞ አይዞሽ ወረቀትሽ እያለቀ ነው ትገቢያለሽ፣ አብሽሩ ሁላችንም ማለት ስማቸውን ጠርታ ያን የተናገረችው ናስር ምናምን ያለችው እነሱም ላንቺ ወደዛ እየተሯሯጡ ነው። አይዞሽ ከጎንሽ ነን፣ ምንም ነገር አታስቢ ነው ያለቻትና በደንብ ጠንካራ አፍያም ጥሩ ነገር ነው። ለምን ለልጅቷ ሞራል የሚሆናት ምንም ፍራቻ እንዳይኖራት ነው ያረጋች ያለችው። እንደዚህ አይነት ሰው ነው የሚያስፈልገው፣ መስጠት አይደለም። እንደዚህ በቃል እንኳን ካጠገብሽ ሰው ሲቆም በደንብ ነው እና ሰው መሆንሽ ይሰማሻል። ሰው አለኝ ያለሽና በደንብ እንትን ብያለሁ። አላህ ይስጥኛሲያ መጀመሪያ እኔ ግን ሀዩን በጣም አመሰግናታለሁ። ሁላችንም ከለር እንትን ሃይማኖት ምናምን እንደዚህ ሳንል እንደዚህ ስንያዝ ብዙ ሀቢባ ነስሩ አኩማ ዳጌሰኒ ከሙጫን ኩን ብያላ ደምቴ አከስታቴ ጅርቲ dhugaa rabbii waan baay'ee nama azzansiisudha. Wanta arii keessaa wanti nama gammachiisu jarri dhufanii wal arguun jara baay'ee nama gammachiisa. Wanti biyya alaa kun dhugaa rabbii baay'ee jabaadha. Bakka ijoolleen isa biyyee keessattuu ijoollee waggaa 20 gadi. Tu deemuun si dhiistee yoo qoydu maanni dhugaa rabbicha 20 gad deemuudhuma hin qabdu wallaahi. Ammallee of hin barre rakkinaan beekanu 20 gadi keessattuu durba ta'anii please ijoollee durbaa obboleettii warri qabdan 20 gadi taanaan akka hin deemne bakka. Jarrikaanu giddiiteedhaaf deemaa jiru miti 20 gada akka hin deemne please. Biyyi gaaf tokko masaratti nawame si najjeesaa naan jedhe. Boo najjeesuun dandeessuun jeenan ilma haadhaaf abbaan isaa iddoo falfalaa dhaabbatan. Haay kamiin na ajjeetu? Akkamitti si ajjeesa? Ati ilmoo gootaati si ajjeesu boo. Si ajjeesaani miti? ወይ ጥሩ ተናገር ወይም ዝም በል። ሶቤዋን ማተኩ ጀዴ ሙጫ ካና ሴ ፕራንክ ይጎዱላት ሲኒም ናፊጎ ወየ ሱራኮ ደገር ገለው ጅምቡል ለምቲረኝ እየኒካ
Yaa'u sindaa bajjeen sodaadhe. Isheen wanna qabee ni sodaadhe malee koo HIV hin qabaama. Dhugaa jettai. Dhugaa. Anis koo suuraa koo sindaa bajjeen sodaadhe malee HIV hin qaba. Wayne balaachau. Amma inni ni pranki godhame. Natti maami eenyu ni pranki godhame amma. Wayyoo dhiisaa giddiidhaan nun kolfisiisinaati. Nuti hin dandeenyu taanaan abbaa danda'u filachuudha. Garuu tokkummaa keessan eegaa. Nageenya keessan eegaa. Oromiyaa keessatti amma guyyaa har'aa kanatti yeroo ammaa kana keessatti karaa nagaatiin qabsaa'ee namni filannoodhaan mo'achuu hin danda'u. Oromoo karaa nagaatiin akka hin qabsoofne hin daangeessa jennee yoo dubbanne addunyaan nama hin danda'u. Hin danda'u soba kun. Oromoo keessatti karaa nagaan qabsaa'uu dhiisaati warra noo abaaru wajjinuu taa'aa jirra. Yoom dubbannee beenna? Warra guyyaa guyyaan beenu arrabsu yoom baanee dubbannee beenna? Haala baruun baay'ee barbaachisaadha. Namni maanaasa dhugaa rabbi akkuma haasaa keessan ta'a malee sin. Yaadni guddaan irra jiru immoo paaspoortiin akka geeddarame beektu. Paaspoortiin geeddaramee jira. Paaspoortii haaraan galee jira. Paaspoortii haaraa kan akkamitti galee inni duraa immoo akkam godhamas jedhu wajjin laala bareechaa dhaggeeffadha. ኢትዮጵያ ዛሬ አዲስ ፓስፖርት ይፋ አድርጋለች። ይሄኛው ከውጭ ተመርቶ የሚመጣው ፓስፖርት ቀርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ በጃፓን ቴክኖሎጂ የተመረተው ፓስፖርት አዲሱ መጠቀሚያ ይሆናል። ፓስፖርቱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይመስላል። ፓስፖርት ይችዋን እንፈካ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብርቅዬ እንስሳት ይገኙበታል በውስጡ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የኢትዮጵያ ቅርሶችም በውስጡ ታትመውበታል። ያላንስ ያራጅርት ያርጋር ተመቲ ገዚ ዳንስ ወንት በረፈም ያራጅራ በዚህ ጉዳይ ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። እሺ ፓስፖርት ነርገሲ ሙአከምታ እኒኩን ሊያ መጅጅራ ሜራ ጀረር ገሲ ቀበኑ አከምታ ሰጀድሞ መሚው ይችላል። ይህ መረጃ የኢትዮጵያ ነባሩን ፓስፖርት ላላቸው ሰው ነው። እንደሚታወቀው በዛሬው ዕለትም ኢትዮጵያ አዲስ ፓስፖርት ይፋ ማድረጓን መረጃ ማድረሴ ይታወቃል። ይህንን የምትመለከቱትን ነባሩን ፓስፖርት የያዙ ዜጎች መጨረሻቸው ምንድነው የሚለውን መረጃ ልንገራችሁ። ፎሎ ያላደረጋችሁ ግን ፎሎ አድርጉ። እንደ መረጃው ከሆነ ታዲያ ነባሩን ፓስፖርት የያዛችሁ ዜጎች ምንም ሐሳብ አይግባችሁ። ነባሩ ፓስፖርትም የአገልግሎት ጊዜው እስኪያበቃ ጥቅም ላይ መዋሉን ይቀጥላል ተብሏል። የእድሳት ጊዜው ሲደርስ ደግሞ ዛሬ በተዋወቀው በኢ-ፓስፖርት ይተካል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈም 14 አዳዲስ ቅርንጫፎችን በመክፈትም አገልግሎቱን ለመስጠት ዝግጅቱን መጨረሱን የኢሚግሬሽንና ዜጎች አገልግሎት በዛሬው ዕለት አስታውቋል። ከዚህ ባለፈም ደግሞ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ኢ-ፓስፖርት ታትሞ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ ፓስፖርት ፈላጊዎች ሄዳችሁ ማመልከት ትችላላችሁ። መልካም ቀን። ማጀኔ ደግፈን መሌ አናፍሲም ፓስፖርቲን ቀብኑ ፓስፖርቲን ቀብኑ በቃ ከናማን ይታይ አናፍሲን ቀብኑ ጨሉ መጀቴ ደግፈተ ጀረ ደግፈተን ጀረ ቀበን ገሮ ራፈ የደመኒሩ በቃ እምቦይ አንስ እምቦ ዋትስ እምቦይ Isinu maaliif qabdarree saba santumaa? Ani qabamuun beeku sin jechuudha. Bulchaa jirtaam? Yoon bulchemmaan akkami qabamuun beeku isaa 12 tarree. Maaliif hin beektuudhaan waan daqiiqaa keessatti aanaa kee keessatti raawwatamu akkamitti hin beektu? Akkamittan beekas tarii. Maaliif magaalaa kee keessatti hooggansa poolisiitu bulchaa nageenyasitu hoogganama. Nama bakka buustee dhufte mini? Hunda bulchita jechuun? Nama bakka buustee dhufte miti aangoo kee. Asinnaa dhufte. Sirreedha. So taatee achi keessatti ta'u eenyu badii maaliitiif akka to'atame akkamitti hin beektu ati? Maal bulchitanii nageenya bulchitu taanaan? Qaamni to'atu hin qofani. Eenyuudha kan to'atu? Qaamonni adda addaa ni to'atu. Qaamni to'atu hin beektu taanaan maal bulchitaadha wate aanaa sana keessaa? Lakki aydeellam. Akkasii miti. Qaamni siid olii jira aanaa sana kan bulchu? Hin jiru. Eenyutti qabattaree? Qaamni naa olii immoo qaamni shakkamaa yakkamaa. Waa yaada kenniteef siinaa jedhani. Waa yaada kenniteef siinaa jedhani qabani. Hin jenne akkas. Kanaaf maal jenne konkuluujiinii sana kanaaf hidhuu amma akkoo waan konfirmeetii jechaa jirtu sababa lafa isaatiif qabiyyee isaa gaafachaa ture isuma kanaaf jechaa jirtaa jirtaa. Maal hin beekti? Haadha warraadhaam. Haadha warraa taatu kanaa barbaadu ni jiraata. Kan siin olii moo? Eenyu? Ni jiraata fakkeenyaaf qaamni nageenyaa sadarkaa naannoo. Qaamni nageenyaa bulchaa sadarkaa naannoo sadarkaa godinaa kan jiru faana hojjeta. Caaseffama mootummaa sirna ammaa keessatti karaa kamiinuu namni to'atamuu beekamtii bulchiinsaa beekamtii qaamolee sadarkaan jiranii ala gaggeeffamuu hin danda'u. Sirriidha. Waajjira poolisii aanaa. Ati garuu bakka buustee dhuftee. Nama ani bakka buusee akkuma jirutti ta'ee waajjira poolisii aanaa bachoo faana mari'atee to'achuu danda'a. Borusiif taanis. Kanaaf quban qabduudha mamma. Quba maa dhabdeedha maal saa kudha lama irratti to'atamuu isaa quba riippoortiin qabu. Maaliif hin qabaattuudhaam? Aanaa bulchitu taanaan. Aanaa bulchitu taanaan akkamitti qabaattu? Aanaan bulchee jechuun sakandii riippoortii. Dhimmi nageenyaa libsuu ijaatiif qabattee deemus ture.
dhimma nageenyaati. Akka balaan hin uumamneef dhimma lubbuu namaati. Dhimma nagaati. Bulchaa akka ta'u yeroo yeroon kan hin qabadhu akka balaan hin uumamneef haala ooltee turtee aanaa kiyyaati malee waan ta'e daandii seeratti kan dhufaa deemu daqiiqa nama kana fudhachuun barbaachisaadha. Tole qaamolee dhimmi ilaallatuuf dhiifna dhimma kanarra kanaa walitti hin turru rakkoo uumaan jiruudha. Komiin dhufee jiru waan jedhu natti fakkaata. Ansa akka jirutti kaasnu akka jirutti kaafnaadhaan hooggansi keessan akkamitti hubannoo dhabee waan hoogganuu qabu sirnaan beekee hoogganaan jiru kan isiniin jennuuf kanaaf. Ayitamiin kun waan kan beeku jedhee jeneraalaayiz gochuun. Sooftii warshaan sooftii miidhaa. Gaazexeessonni akkasii jiraatan namni seeraan hojjeta. Jarrachi gizee jarri qaban waasii sodaatee hojjeta dhugaa rabbicha. Bakka akkasitti nuu qaba dhugaa rabbicha akkas taanaan malee jijjiiramuu hin dandeenyu. Kana bakka wanti barbaachisu sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatti walitti deebinutti sin jaallatamtoota.